biyya zaman jama gosa jira moti emergency medical technician ida Tole baay'ee galatoom. Namooti magaala Shawaaroobiititti ambulaansii keessaa baafamanii namootaan ajjeefaman kaleessa irraa qabee viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti illee namoonni baay'ee ilaalaa jiru. Waan kanaati immoo achi turte waan kana jalqabaa qabdee beektaa waan ta'e sana mee jalqaba irraa kaasii nutti himi namooti kun buufata irraa gara sanitti odoo hin deeminiin dura irraa naa ka'iiti. okay ani baalamuyaadha ogeessa fayyaa isin jedheen jira jalqaba irraa qabne yeroo jalqabaadha madduun baay'ee tina dagaanutti seenaa ture karaa siree firootti deemdamne baay'ee rakkataa turre kiristikaal kiizuudhaan baay'ee gamti jedhameef dirqama riiferiizii mugamsa qabanis riiferii qabne ani baalamuyaa waan barbaachisuuf dirqama isa jala deeme. Namooti deeman hammame namooti rifarii ta'an nama meeqa? Ambulaansii lamaan deeman warra madaa'e nama lamaa fi achi booda jeete namni isaan akkamitti jala deemu nama sadii jala deeme. Nama sadii? Ishee. Nama sadii walumaa galatti nama 8 achiin booda immoo makiinaan nu ajjee makiinaan tokko jira poolisii 3 waliin makiinaa 3 poolisoonni 3 makiinaan 3. Eessarraa kaatanii eessa deemtan? Sanbatee xinaxaa garraa kaaniti Shaaruubitti kan deemne Yifaat hospitaal kan jedhamu deemne. Maal jette magaalli? Shaaruubittidha jedhamti. Shaaruubitti. Sanbatarraa kaanee Shawaaruubitti. Dhagaa Yifaat hospitaal kan jedhamu seenne. Yeroo seennu katamachi nagaa ture wanni hin jiru makiinaan fi akkana bajaajii tokko tokkoo fi namoota malee namni baay'een hin jiru ture. Seennee yeroo seennu doktoroonni hin jiran ture. Hospitaalicha keessa. Naarsi hanga 2-3 qofa ture isaan gaafadhe jennaan doktoroonni hin jirani hospitaala biraa keessan hin jedhani achi booda yeroo bahuudhaaf kaan karaan nutti cufame achi booda jettee sodaannee bahuudhaaf hospitaaluma keessa nama fide gaaddisa muka tokko dhaabnee keessa buunee dhaabbanni warri shufeerotaatii fi ani baalamiyaan jira achi booda poolisoonni jira si'achuun goone jennee sunaa waliin dhaabbannu liyyuu helichi bitaa dhuftiin marsite humni addaa naannoo sana jecha. Achi booda nu marsanii ani osoo isaan argin duratti meeshaa qabalatee meeshaa nurratti kaamu kan agarre achi booda boonni nama nagaatti nama hin jenneen achi booda dhumaa isaanii akkana jennu inspekterichi katamichaadha poolisii waliin nutti dhufe yeroo dhufetti akkamitti nu bilbilamee dhufe doktoroota afraarraudha wanni gootanii wanni godhaa turte sodaachisaa akkamisa jirtan nuun jedhaniiti nuun jee arani doktorin naaf sodaachifne doktoroonni numaa hin jirani namni hin jiru ni boodaaf sodaannee harmatti keenye jameettimne akkamitti achiin booda yeroo jeeta firadoo digalle akka doktoroonni hin jiran yeroo addaarra ije isin akkamitti harma dhuftan duuba ataayii kan gootanii isin akkamitti kan as dhuftanii tuffi keenya oominaa minnu hin janii achiin booda nu afraarraan ummata bal'aa caalaa liyyuu keessoo warra amma milishaa dhaabne gandaa jallisaa gandaa kuni aboo kun tokkuma isaanitti fitaa kan jirratti walii galaa turan ummata fuuldura dhaabbatanii jechaati kun immoo nama isaan tajaajilaa ture bakkumatti ummataa fi naannoo poolisii baalamuyaa osoo hin taane bakkumatti fitaa ogeessitoo ta'anii jiraa turan. Achiin booda yeroo sanii booda mucaa tokko ture kan nama akkasisuuf isaan jala deeme Ismaa'eel kan jedhamu ambulaansii raawween ambulaansii jala taa'aa ture. Achiin booda aboo gaayyaa inni miti jeeti inni mana jalaarratti akkana gadi fiige dhukaasni yeroo jalqabaa isaarratti kan baname. Isatti dhukaasanii? Isaarratti dhukaasanii achiin booda jeetee uummanni fi jeetee wayyaa lamta kun biraanuuf banee ol dhagaanutti wanni godhee Tara kanani bakka tokko sa'a gaamsa turreef mucaa wayii tokko rabbii sawaba nu godhee ni jedhu riyaa jechuudha mucaan kana ni ture tokko yeroo san immoo isaan kallattiidhaan ummaticha maduuti fi ummata akkamsaa ture bakka biraatti dhufe gamsi jedhetti yaadni isaanii isaanirra gana ture yeroo san gara isaanitti bakkatan immoo mucaan tokko nama sigaajee mana duubarraan qabee kifilee tokkitti nu dhosse balbala kira dhaabbachuudhaan harmaan darban asii darban jedhee nurra achi dabarsitanii booda manaan nu qayyaree achi keessa nu dhossenne ummaticha haala hin taa'amneen haala hojjetamee hin beekamneen fixaa turanii xumuranii fi sanii booda wanni sitti mukana jedhee yeroo achitti baay'ee natti ulfaata.
wallahi takkaa hojjetame ani gura kiyaan dhagahee seenaa gargarattu waan hojjetame akkasitti dhageetti hin beeku. Kanaan booda ni yeroo jalqabaa poolisoonni midhaan walitti dhufan nu adaanan uummata kana uummata nu adaanuudhaaf lubbuu namaa sana akka hin banne jenne sana hin adaanan jennee baay'ee abdii fudhannee ture abdii kana turre garuu haala hin taa'amneen uummata sanillee adaanuu hin danda'amne nuyi qaama nama namni bare namni hundi tokko miti namni nama gaati nama gama tokko irraan dhalata ala ta'e nu adaanuu mijaasanii galatuun kan jaa. Akkamitti baatan san booda achi keessa? Achi booda uummaticha xumuranii baadaawanii gooliin booda qaamni addaa bahee deemee jira. Inspekterichi aanan taane bakka asin booda yaani gamtu jira namni jedhe inni bakka dhokatti mucichi dhaqee inspekterichi itti hime gooliin booda jeetti federal poolisiin waa irratti nusheen achuma ishee dhokannee ture waan irratti gara sa'a lamaa mokkanatti kana hospitaala nu baasanii jeetee gara poolis taayibaatti nu godhe. Achiin booda federal poolisiin nusheen federal poolisii harka poolisiitti achi nu geessanii kaampii jeetee federal poolisii waliin nu kaampii bullee biratti isatu fidee nu dhufee jechaadha. Poolisootni namoota meeqa kan achi keessaa baraaramtan lubbuudhaan kan baatan nama meeqa? Namni inni shufirri tokko jalqabuma yeroo dhukkaas hin banamin dhokatee warri immoo wajjin dhokannee baane shufeerii lamaa fi poolisii sadii ani ogeessa tokko akka kana nama jaha ta'anitti kan baane. Nama torba jechuun waliigala. Waan akkamiitu sitti dhaga'ama eegas amma waan achitti ta'e san inni argite maaltu sitti dhaga'ama maal yaadatta? Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ani hospitaala keessatti wanni kanaan uumamaa jee haadha hojii jalqabees durarraa qabee waan akkanaa yaadeen beeku hojii hojjechuuf amma baay'ee sitti ulfaata wallahi xeena qabeessa jettee amma hospitaala isheenuudhaaf baay'ee bakka nama sodaachisu jedhee yaadan akka yaada keetti waan kaa'amee hin beekamne irratti hamee jira. Halkan sana amma yeroo rafnu baay'ee nutti dhufa inni tumman sun godhame reefi yeroo dhufa akkas ture sinni sadaa yeroo sana akkas ture dhumne akkan taanaa miti isa baay'ee nutti dhagamaa jira. Halkan irrii min jiru guyyaa bakka namatti yeroo makamtu namni waan kana yeroo xiqqaas baay'ee si dhukkuba bakka akkuma rabbashamee jira sammuu keenya baay'ee nu baay'ee nu tuqamee jira. Reefi wallahi bakka dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun baay'ee waan namatti dhaga'amu.